tokkoffaa namni irreessa kabajuudhaaf bakka sanitti argamu waan achi dhaqee gochuu qabu murteessuudhaaf dursee irreechi maali waan jedhu beeku hubachuu qaba. Irreechi hambaadha akka nu ilaallutti jechuudha. Hambaa guddaa, hambaa kiliyaa, qabeenya guddaadha. Qabeenyi kun qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya dhalootarraa dhalootatti dabraa dhufu kan wanni baay'een keessa jiru qabeenya guddaadha jechuudha. Kanaaf tokko kan hubachuu qabna. Irreessa yoo achi dandhee kabajnu jechuudha. Irreessi aadaa uummata Oromoo karaa waaqa isaa ittiin galateeffatu, sirna waaqa isaa ittiin galateeffatu karaa aadaatiin jechuudha. Kana namni martuu hubachuu qaba. Wanna biraatii miti achi dandhee wanni biraa wanna hojjennu tokko hin jiru kana kabajuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf sonas qaba. Sonni irreessaa guddaan kan irraa barannu maali? Sona waaqa uumaa kabajuu, sona uumama kabajuu, ilma namaa kabajuu, mirga ilma namaa, mirga uumamaa kabajuu wal kabajuudha. Kun sona guddaadha. As keessatti sona addunyaalessa ta'es universal value ka jennu kan UNESCOtti ittiin galmeessuudhaaf nu dandeessisan. Ka wal kabajuu kan ka araaramanii qulqullinaan jaalalaan bakka tokkotti dhufuu kun sona addunyaalessa ilma namaa hundaaf fayyadu ta'uusaa namni hubachuu qabaa jechuudha. Kanaaf biyya akka addunyaatti fakkeenyaaf amma Thanksgiving Day wanti jedhan biyya kanatti irreecha keessatti sadarkaa olaanaadhaan argina. Sadarkaa olaanaadhaan Bosintaayoon kaasee jira. Biyya alaatti oomisha gaarii yoo argatan fedhiin tokko guutame saniif waaqa galateeffachuudhaaf walitti ba'an. Kun Awurooppaa keessatti, Eeshiyaa keessatti, Ameerikaa keessatti, Laatiin Ameerikaaf kanneen keessatti waan raawwatamu jechuudha. Afrikaa keessatti sirni akkanaa hin jiru. Akka fakkeenya xiqqaatti Gaanaa keessatti Hamaamoo kan jedhamu sirni hojii jira akka kana fakkaatu. Thanksgiving. Naayijeeriyaa keessatti Yaam kan jedhamu jira. Sunuu harvesting yookaan oomisha galateeffannaa oomishaatiin wal qabatee feestivaala godhamu jechuudha. Kanaafi sonni isaa ka guddina baay'ee irraa barannee biyya kanaafis ka fayyadu. Saba Oromoo qofaaf osoo hin taane biyya kanaafuu tokkummaa biyya kanaatiif nagaa biyya kanaatiif ka fayyadu ta'uusaa namni hundi hubachuu qaba. Lammii Oromoo qofaa miti sabaaf sab-lammiinis hubachuu qaba. Kana wal hubachiisaa deemuun nurra jiraata jechuudha. Karaa biraatiin sirna kabajaa laalchisee ka'ee jira. Sirna kabajaa laalchisee duraan dursa araarama wanni jedhu kun baalii guddaadha. Namni araaramee nagaa wal jidduu isaatti jiru buusee sammuu isaa keessatti nagaa buusee akkasitti bakka san dhufa. Kana kabajnee dhufuu qabnaadha. Warri achidhan warri irreecha irratti argamu eenyullee yoo taane kana kabajnees kana sammuu keessatti qabannee deemuu qaba. Bakki kun bakka dandhee nama jaalannutti faarsinuu miti yookaan nama jibbinnutti abaarruu miti jechuudha. Bakki kun akkaataa aadaa saniitiin aadaa san hordofnee akkaataa aadaa saniitiin qabannee akkaataa aadaa saniitiin uffannee deemsa irratti tarkaanfii irratti sochii keenya irratti akkaataa itti deeman qaban abboota gadaa warra jila kana geggeessu gizee baay'ee argaa turre argaa jirtan isaan hordofneeti deemuu qabna. Achitti wayyaawwayyeen uumamuun jiraachuu hin qabu. Waan aada isaan akkaataa isaan itti deeman sanitti isaan hordofnee ayyaana san bareechisuun nurra jiraata. Kanatu nurraa eegama. Bakka sanitti hirmaattonni namni hirmaatu nama baay'eedha. Umrii ijoollummaa irraa kaasee haga manguddootti koorniyaa dhiiraa dubartiin
lammiin biyya keessaa sabaaf sablammiin lammiin biyya alaa nama baay'eetu bakka san hirmaata. Miidiyaan addunyaa guyyaa san ijji isaa gara keenya ta'a. Kanaaf kabajaa kan hunda uummata keenya kabajnee uummata keenya agarsiisuudhaaf carraa guddaadha jechuudha. Carraa san xureessuu hin qabu. Xuriin achi keessa dhufuu hin qabu jechuudha. Guyyaan irreessaa irreessa qofaaf ta'uu qaba jechuudha. Namni kamiyyuu kana beekee kanaaf deemuu qaba. Kana waan hin taane bakka san deemanii waan biraa hojjechuun waan biraa dubbachuu yoo ta'e tokkoffaa aadaa uummata keenyaatiif kabajaa hin qabnu jechuudha. Aadaa uummataa kabajuun dirqama. Aadaa uummataa kabajuun uummata kabajuun dirqama. Namni hundi gochaanis haasa'aanis aadaa uummata kana kabajee guyyaan sun guyyaa irreessaati irreessa qofaaf oolchinee akkasitti deemuun nurra jiraata. Faayidaa isaa ka'ee jira karaa hawaasummaatiin tokkoffaa eenyummaa keenya ibsa. Eenyummaa uummata Oromoo waan ibsan keessaa sirnoota ibsan keessaa tokko irreessa. Uummanni Oromoo kan mul'atu maal akka fakkaatu addunyaan kan laalu gaafa san. Kanaaf gaafa sani eenyummaa saba keenyaa ayyaana ibsu kana irratti sirna ibsu kana irratti xurii tokko buusuun barbaachisu jechuudha. Akka lammii Oromootti yoo yaadnu taate Oromoof namni yaadu hin yaadan uummata kiyya jaaladha namni jedhu. Eenyummaa uummata kanaa kabajee guyyaa san ayyaana kana bifa isaatiin akkasitti kabajee deemuun barbaachisaadha.